Boolana abuusu si keessan buusarraan qabtu. Harreen dudda madaan gangalattee madaa dabalatti jedhee Oromoon. Maatii argu. Namni maal na waaman jettuuti maa calliista namni. Maata ta'e moo? Ati immoo waan xinnoo kanaafitu akkasuma jira deemta. Baasii maal gadi? Yaa Waaqayyootu takka jaallatte nama. Namni biyya bayaa ijoollee michiisa malee rafu guyyaa eegdi malee haalotoo nambaa roorrifamee nafu. Odoo waaqayyoo ta'ee amma odoo waaqayyoo ta'ee jamboo malee roobu odoo jamboo ta'ee leessa malee magarsu odoo leessa ta'ee durba guntuutaati malee buqqa'u. Baguntu taatee keeriyo malee nungadu. Odon keeriyo taatee daalee baddaa malee abbaddu. Odon daalee taatee gombisa malee noolu. Odon gombisa olee asoolee gombisu malee ngadu. Gombisu malee ngadu. Gombisu malee ngadu. Jamooji jirbitoo baa. Yaa Afrikaa dhabu. Erga yoom immoo geerarsa akkasii dhaggeeffachuutti ka'e. Ammas dubbii nutti dabaluun mini. Harreen dudda madaan gangalattee madaa dabalatti jedhee Oromoon. Isa darbeen qofni ammas nutti dabaluufi. Maalan godha kana? Maalan godha nan gubadhe abbaa gammee biraan. Maal naa wayyan jedhe. Waan itti mul'atu. Gurbaa? Gammee? Armi. Maatii argu. Namni maal na waaman jettuuti maa calliista namni. Maanta ta'e moo? Waan abbaan kee kun gochaa oolan natti hin tolle. Yeroo geerarsa akkasii dhaggeeffatu durumaa yeroo dubbii kuusu yeroo yaadni isaa sirrii hin taane kana taa'ee dhaggeeffata ammas kanuma jalqabeera. Deemi dhaqii jalaa jijjiiru. Natti hin tolle. Maan narme maal yaadeetu hin jetteetu yaadda abbaan? Maali? Maal rakkoo qabaduruu dhaggeeffata miti amma maali waan bira maal yaadattee yaaddaara? Waan inni godhu tokko hin jiru yaaddanii. Attacheesin beeksisa. Ana moositu wajjin hin jira. Amala isaan moositu beeku. Yoo dandeesse deemee jijjiiru baadheetti. Armee immoo abbaa bira dhaqee too gaafan jijjiiruu fedhu immoo akka na loluu barbaadde moo ofiyyuu dubbii na barbaadaa jiran. Waan inni yaadu beekta miti. Maal immoo balleessatti beekama yoo dhaggeeffate maal rakkoo qabu. Gammee. Oo abbaa. Kotu. Na waamaa jiranii. Oo abbaa maal jettee? Baasii morma keetti kan. Torma sadii guutummaa morma keetti rarraafattee. Nama tokko fachiisa. Si dhidhiibe. Si fayyadaan siin jedhe. Yoom hojii hojjetu ta'ellee gad deebisi. Akkasitti hin qabadhu deemu. Inni yeroo gara keenyaa rasaasa sirbatti baannee biyyaaf lolaa ture. Ati immoo waan xinnoo kanaafitu akkasuma jira deemta. Baasii maal gadi? Maanni abbaan na dhukkubaa jira amma abbaan naa yaaddu ati. Si dhidhiibee fayyitee tan siin jedhe miti. Deebisi gadi. Diina nan gammachiisini. Abbaan na dhukkuba malee beekanii dhadheetoo deemaanii. Fayyoon fayye maal gochan akkas godhamoo ati hojiin ergite hidhee tanan akkas godhaan abba. Nama hojii jibbuudhaan si ergamaan turre. Nageera inni bakkee kanarra. Inni abbaan barbaadde waan barbaadde haasaa deemtu. Ana muna beekta. Maal akkan ta'e. Si galanii kan achi as natti odeessin. Amma otuu kan ol gashi. Ulee kanaa bidi walii biraan deema.
Ulee Horii bira deemaa ulee naaf ni sin jedhe. ati anuma dandeenye mana kana keessa. Maanyi maal siin jedhe? Maal jedhe? Abbaan kee maal jedhe hin jedhe? Homaan jennee hirme ulee kiyya naaf hidhi jedhe. Iddoo horiin deemaa jire. Iddoo horii deemuuf. Horii maali bira deema ammaa namichi kun dubbii abbaa tola isaa barbaacha deema. Maal man gochuu danda'a? Yoo nutti meesna dhaga'u. Yaa Waaqayyo akka jaallatte nama. Kuma fedha kee haa taati. Boollana abuusu si keessan buusarraan qabtu. Seenyaan. Tame, eessa deemta gurbaan nyaanni ba'aa jira nyaata nyaadhu. Deebi'a biqiltuun bishaan obaasee dhufa. Booddee nyaadhu. Tolee dafii deebii akkam turre immoo. Tolee? Tole harmee dafeen deebi'a itti immoo abbaan hordofee akkan halluu. Kutaa 9ffaan torbee dhufutti fufa. Hanqina daqiiqaatiif nuuf galcha. Torbee achaa nurraa kaasnee daqiiqaa keenya hin fooyyeffanna. Waan nu wajjin taataniif galatooma. Subscribe godha.